Adde Muluu Badhaanee jedhamu. Akka hoo xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahaammad. Abbaa warraa isaanii obbo Tolaa Bullii umurii isaanii 15tti heerumanii waggaa 2 booda gara Arsii dhufnee jedhu. Bakka irraa godaananis dubbatu. Maqaan kan keessan? Kiyyamu. Muluudha kan. Muluu eenyu? Muluu Badhaanee. Badhaanee Tufaa hirkoo daacii gowana kooyye. Shaa jumaan dhuunee warrumaa wajjin walitti jirru. 15tti nan heerumee 7tti biyyaa baane. Biyyaa bahee biyya natti gale. Biyya isaa dheekoo abbichuu achi kaanee dhufne abbichuu sani. Amma dhama ijoolleedhaa itti oolumatti jaa wallaali. Isaan dheerina umurii ofiirraa baay'een waliin haasa'uu hin dandeenye maanguddoota birootti dabarra. Gandi kun sangoo jedhan sangoo jennaan. Okay, sangoo jettan. Sangoo jennaan. Asumatti dhalan. Abbaan kan kee? Tolaa Bulliiti. Tolaa Bullii. Tolaa Bullii bunee jenna. Salaalee dhufan. Haadha xiyya achumatti fuudhee dhufe. Jawaar diimatti hin ta'e diima amma bakka gabaa hojjeduree jarri kun jiru kana. Haati kee waggaa meeqa hin ta'an jettee Adde Muluu? An waggaa 100 hin taatin jedhaa kun reefu 90 jedhu jara. Gara 90 jala yoo tilmaamu. Akkas jedha. Dhummuugaa boodarra dhaqne. Boodarra asii kaanee diimaa sanii xiqqoo gisee sana. Ona jedhanii ari'an. Abbaa isaa jecha. Hidhaan illee xiqqoo asii kaanee dhummuugaa galle. Warri